irratti bakkin ani yaada irratti itti kanu barbaade barnoota san irratti xiyyeeffannaa godhi takka. Inni biraa namoota kana hundaafuu dhiifama godhi abdiinis asli xiyyaate ammoo abbaa ajandaa kanaati. Waan kana hundeessiitu qabee as fidi. Nama hawaasaa fi yoo gartee abdilleen qalbii keessatti qasimu fate taate awun fi je'in ammoo nama dhugara cechuu baga gartee inshallah umrii dheeradhu nuti sheek maal jechaa jiran beeytanii asli wali qabeetiitii gartee sheekotii tiktook irratti gartee daawaa wanti godhaafii jira fatwaa gosisaa jira fatwaa godhaafii jira wallahi lazim garuu kophallee jettee ati akkasitti jala deemtee dubbiin tun arra dhumuusitti alhamdulillahi ana kana ma dhaggeeffataa tokkotti yaada hanqanan kan nadhee ustaad Taaliboo immoo inshallah naman jaaladhu yeroo dheeraa waa ture ka asliin beekee hanga sanitti fuulma keessan agarraanu quufe jee ijoolleen teenya immoo hanga san afaan dhaabbatuun inshallah sirriidhaa miti jechuun barbaada. Heydar ammoo dhiifama boodaa kanaaniin qabbaneesse galatoom. Jazaakallah ustaad Taalibuu jala naambisa. Najala fudhattanii abdii fi aslii wal waamaati dhiifama waliin haa godhaa isin lachuu. Jazakumullah khair. Laateen Asli atillee dhiifama godhi. dhiifama qabdu bara. Yoo zanni jirtaate. Jazakallah afoon alillah. Alisummaan hundi keessa warri asirra jirtan namni natti mufattan tanarollee jedhee ammallee jedhee anuma bada sirreessuu fi qaayidaan dhiifamni gaarii miti. Afooyin alillah oofin tarabbiti maali borullee wanni biraa baduun mala. Isinii galee waan dhiifama gaafatetti deebisanii qosoqqosummaan miti nuti homa bada sirreessuuf dubbanna ammaani gara oromummaa kanatti qabsaayadha. Gara mootu amantii kanatti illee shahiidedha shababa yaannataa ta'uu barbaada. Homa bada sirraa malee jibbaa nama tokko hanqilee afaani waan isa jibbaa namaan qabu warra nama san jibbee miti. Parsonaal attaakii miti. Parsonaal attaakii miti waan san keessatti waan bade wayiitu jira. Ummanni kuni sapiraayiz ta'uu hin qabudha anamma. Isinii galeemi ani waan sani malee imma dhuunfaani wallahi waanyoo miti haasidaa miti. Aslii koo intin miti Dr. Aslii afooyin alillah yoo zanni natti baddan abdii yaatillee hundi keessan walumaa hundi kennallee ummanni jala kana jirtan namni kuma diinamii wayii Lakki si galatoomfanne zanni sitti badan oofisii doon si galatoomfanne galatoom. nama tokko Walwaamaa Abdii raggaasarraa yaada kana irra baasiti ustaad Taalibuu naa deebisame. Gara walwaamaa gatii jedhanii fi aslii dhugaa dubbachuu fi abdii nu baasa. Abdiin dubbataa jira dubbachaan jira. Aslii kiyya dhugaa dubbachuuf ani waan biraa kallattii biraan gaafa namni waan kamiyyuu naan jedhu nagama sagaleen koo dhagama saasatti dhagama na fakkaate malee sagaleen kennutti an wannoota aduu gadiitiif ilmi namaa kamiyyuu yoo na lole ilmi namaa kamiyyuu yoo natti darbe ilmi namaa kamiyyuu na miidhe wallahi dantaa isaatti hin qabu sultaan na beekaa jechuudha. In aara nin dhiisa wallahi kanan gubadhee sitti aare asli ijaan arguu gaafa ni jasi ilaalu bineensa natti fakkaattu inni illee obboleessa isaa duuba jira jettee poosiin ati goote sun wallahi garaa kuna gubirri irraa fuudhe asli wallahi maaliif jennaan islaamummaa kana keessatti ani akkan ta'e anumaa beekaatiin an beektu laan irratti na beektaa fi warra natti dhiyoon na beeka wallahi indeema ga'eere sanii indeema ka jette sun wallahi amma ati akkas naan jette ajandaan isin torban guutaa saa turtan amma kana qalbii koo nan cabsine sababiinsa ay qalla dimba isliminaa hin qoofamu islaamummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf sababiinsa ammoo waa hedduu jette dhimma ajandaa kana irratti waan meeqa jettaa irra jechuu arrabni kee beekna gaa ulfaataadha kabbaan na dhiista siin irraanfatta siin dubbattasi kun kennaa keedha. Abdii yaamaan tana dhiifamaan fitaa. Dhiifama gochuuf hin kaase malee anti freedom speech nama dhiisa dubbadhu innaasa kanaa fi waan akkam qoosuu dandeenya waan kan irratti qabsaa'uu dandeenya bakka tafaawula nama hin badina amma danda'ametti namni kam abbaa barbaade haa kafaru abbaan barbaade haa amanu abalu akkas ta'a jettee nama arraagina. Innaasa kanaaf xiqqoo sitti mufadheen ture rabbi sii fadhiisuun illee sii jira gaarii afaan oromootiin. bareedaadha bar. Jechuun qalbii nagaati wanna wayituun qabdu bar. Abdii ustaazonni kennallee waan isin beeku qabdanii anamma abdii kana hin beeku wajjin nyaanne biyya hin jiru walitti dhiyeenya hin qabnu. Akka nama kamii miidiyaa fayyadamuu kamiitittu informationa warra profaayilii isaanii haa ta'anii warra mootummallee miti mootummallee informationa kaadilee nama kamiituu hin qaban.
akka informationaatti ka olomaa'ota ka sheekota ka warra daawwaa goruu ka warra kaadina irra anything warra 100 olii kanneen dallaalota kana informationan nagaa jechuudha kana miidiyaa fayyadamu tokkotti backgroundii qoradhaa jechuudha hin jarjaru tasa aareen harkaa malee waa'een abdii kun na bira erga dhufe tutture ergamoo dookumentii akka dookumentiitti qabadhee juun 18 mo 16 asirratti dheengadde sin agarsiise guyyaa 10 obse anamma nama imaana qabutti uf beekayyo wantoota naan jedhamaa turan san keessa ganama lammataa yoo obboleessa bakka naan jedhanitti argu hagam odeeffannoon sun dhugaadha homa jedhu maxxanse malee jibbiinsaa miti isin galeemi ani immoo gida isin dhuftanirra immediately araarame iyyuu ani dheengadda gide isin addisuu fi maali abdii wajjin dhuftan guyyaa dheengadda wallahi algaan kun gadi nan cirne fooqiin kun asii na utal because bada waraqaa makana way ummata kana wal na buusu printi godhanii homan jirre achirra natti kennanii waan jedhu qaamni kiyya na hollataa ture yoo dhufeetiniin wanni an jedhaa ture isin fidda walitti galu baay'ee gammade qabsoo keessatti bara yoo waan barbaadu san argatte hin gammadeen so wanni kuni ani yaanni kiyya abdiin hin fayyinii miti abdiin hin gargaaramanii miti ani abdii yoo na beekuu baatillee wallahi namni an kophaa kiyya gargaarsee makiinaa nama sadi qabu mana qabu meeqa jira kaarraa ani yeesa ta'e amma salaamataa buu nan dubbifne baay'ee jira ijoolleen dhukkubsatee eega rabbiitti uummata kana bira sagalee ta'ee fi fayyan kaarraa tuffiif nan dubbifne shaayii an dhugun dhuyna jira wallahi warri makiinaa kana qabu mana qabu jira jechuu birrii sanirraa fayyarraa haftee fi birrii san rabbi keessa barakaa kaa'eef jechuu so ani maal inni uf beekan waggaa 10 waan kanarratti experience qaba yeroo gargaarsa wayii godhamu viidiyoon aktiidhaan gaafa hojjetamu hin shakkaa waan san amma ani waan hunda caalaa dubbiin dhiifamaan dhumatte abdii jala akka deemu kana godhe maal inni viidiyoo eedera akkana godhatee waraabesani maal gara jabinne akkana akti kun rifaatuun jedhamu jechuu barmuun dhukkubsatee baay'ee dhukkuba hin dandama ammaafu fuula duraaf gidee namni rakkate yeroo rakkoo nama sanii himtan rakkoo matanii maamale aktii garagara kiliippii kun muuziqaa miti kiliippii garagara yoo itti dabaltan nama rifachiiftanii kabala isin shakka ka akkanaa kun jechuu isin shakka isin jala deema maaltu deemaa jira waan kana keessatti miidhamuun abdii dhugaadha dhibbaan dhibbatitti walii galla balaa ibiddaa rabbi namatti qabin balaa ibiddaa balaa bishaanii balaa konkolaataa kana rabbiin balaa tasaa kana rabbiin nama rabbuusin isun hunatu no garuu yeroo nama gargaartu zaahiruma jirtu san namni kun baay'ee miidhame hin dhukkubsataa afaanumaan dubbadhu akkana gootee akka warra yuutuubara jejjennaan xirixaaree biraa fida gaafa wanni wayii ka'e mootu akka dafanii baakgiraawundii waan sanii qoratan nama godha jechuudha malee wallahi ani keessa kiyyatti ka rabbiin natti quba qabu abdii minamuma jibbu kamuu qabu afooyna illaa barreeffama hin sirreessaan rakkoon hin jiru sirraa'ee barraa'aa san takkitti iyyuu taanan afooyna lillahi jechumaan hundi keessan jaalattoonni abdillee ummanni islaamas ummanni oromos ajandaa kana isinitti banee guyyaa torbaan tokko jireenya keessan dhabdanii namni bar jaartiin isee osoo na dhaggeeffadhu jaartiin jaarsa dhiifte nama silkii ujjala kaa'ee silkiin itti dhoyu ka'ee jira silkiin chanii dhaggeeffatu ajandaa kana sa'aa 10 anuu yeroo jalqabaatiif irra ture sa'aa 10 xiiqii qabaan ammallee qaayidaan kiyyoo namaa wallole yoo dafanii namni sun harkan kennatin baay'ee gidee namaa wallalu ajandaa harka na kennachiisu itti seenuwan qoradhee tursiisee seenaa dimdee tirii namni sun hanqabnan dafee harka kennatee dubbii uummata irraan gabaabsin nama jalaa deebi'uun beeku ifidensii qabadhu malee namatti hin bu'u gidee biraatti fuyyoo tasa rabbiin karaa waliin nu fide tasa waa suuraan keessan maxxannaa yookiin waan keessa raasofnaan karaa keessa dippiloomaasiin asliiyye ani waa takka komishiniin barbaadu wanni adeemta sun sirriidha garuu laashibal naan jedha haganuma fedha baran amanuma isaan fedha waan ta'eef gidee biraatti fi sirreeffannaa inshallah warri zanii natti badda waan kanaan afoona illaa waggaa 10 biyya goo asiran na beeytanii tasayoo namatti walitti bu'ee garaa rebuutti nama jiraan deemu amala kiyya suni rabbi nama walitti nan buusin abboo rabbi waan kana irraa jiru bara bala biraa rabbi habanu nama walta caqaacaqoo ifanne afoona illaa hundumaaf osoo ustaas xaalibun hin dubbanne abu sabraddiin amma araaramne waan ta'eef waan amma doktorri kaasanii fi haqiiqaa dubbachuudhaa fi
an Itoophiyaa jiraachuu miskiinummaa kiyyatu na rukuchiise malee waan kana jalqabarraa ka jalqabe doktor amma dubbiin xumuramte yoo lolillee rakkoon qabu jalqabarraa waan kana miidiyaatti galfite doktor Asliidha. So fiduun sunillee khayrumaa fi milkaayera milkoofne ta'ee yaada. Laakiin suuraa ana kanatti ka'e sun namaan na kaasa yaa doktor. Akka abbatu fi miti. Wallahi suuraan sun miilee digdamii meeqa fi xobboleessa kiyyaati. Suuraan akka laafa laalte malee suuraan sun seenaa kana keessatti wallahi billahi garuu namaan na kaase suuraan sun haalli abdiin gaafas itti miidhame har'allee yoo yaadatu dhimimmaantu na qaban akka jibuuf miti. Garuu suurichi mallaqa baay'ee fiti alhamdulillahi rabbil alamin. Suuraa san galateeffachuu mana keessatti maxxasitee kaayuu qabda malee shari'a dhorkaaf malee mana keessa fannisachuu qabda malee suuraa rakkoo meeqa hore kana bifa kana hartaa gochuun sirrii miti. Alaa kulli haalin yaadni amma ummata kanatti doktor sultaan dubada ammadha wanni nuti goonu haasofni bareeda dhufe irruma deebi'uudhaan rabbii hawaasa keenya qalbii isaa walii galchee nama wal jalaa deebi'u nu taasisee nama walii dhaga'u nu taasise waa qarummaa teennaallee collummaa teennaallee miti tarabbii kennaati jechaa tana beekuu qabnaa dura dursu alhamdulillahi rabbil alamin. Itti aansuudhaan wanni gabaabbinaan asirra dubbatu barbaadu waa lama sadi tokko namni as booda rakkataan ni dhufa. Kana doktor Asliyatillee bareedaa kiyya dabbinna dhageeffadhu. Gabaasni ganamaa galgala sigaa waan taateef wanni tokko rakkoon hawaasa tokko yoo sibira gahe waan sibira gahe san osoo koree tartiibaa ittiin goone dhuunfaa irratti dalaggaan dalagamu kamu amma booda akka sibiratti hin argamne tana amaanaa sibira kaan isii tana karaa kanaan. Inni lammaffaa hawaasa kiyya namni gama diinii nuti amma akka lakkoofsaatitti osoo lakkoofne nama 60 hedduu 60 jechuu dandeenya. Paastaroota yoo diqqaate ani Sidaama irraa naannoo paastara 30 wayi nama gurguddaa hooggansi akka kibba Itoophiyaatitti Sidaamaatitti itti aanaalleen warra chaarchii 40 dhibbaaf wayi qabullee na biratti islaamahanii jiran. Amma wanni jiru haqiiqatti irra caalaan rakkoon hawaasa kiyyaa nam tokko yoo gamana dhufee jedhe yookaan waan tokkotti yoo dhufee jedhe yookaan immoo yoo jaalannee jenne hadhuma waan san faarsutti seena. Wanni kun ammoo rakkoo uummata keenyaa ta'e. Hawaasni kun maal jedhanii namni duubaan nu hamata. Awwala namatti fiigaadhaan lamuu qabee namaan fiigaadhaan sadaffaa gatee nama biraa fiigaa jedhan. Wanni kun ta'uun qabu namatti illee fiigutti suutuma haa fiignu. Qabneellee namaan fiiguu san suutuma haa fiignu. Nama tokko yoo rakkoolee argine jarjarree biraa fiiguu sanillee suutuma haa fiignu. Sadiin irratti spiidii kenna jiddu magalee isa haa goonu. Isii tana akka fayyadamnu amaanaa isin bira kaadha. Waan nama tokko ganama khayrii dubbannee galgala akka hamtuu isaatiif akka hin jarjarree waan san walumaa galatti isin bira kaatu barbaada. Inni sadaffaa rakkoon tokko hawaasa biraa yoo isin bira gahe waan san gama sooshaal miidiyaatitti yoo humna keessanii ol ta'e malee naannoo sanitti beekatu jira. Hayyuu qabna, ulamaa qabna. Dura dursoo badada reeffaanaa torba gara galchaniin hawaasa kiyyaa sun hujii irra haa oolu. Mee waan kana dhageenne nuti iddoo san isin jirtan ittiin seennu waan kana nuun qulqulleessaa jira. Waan humnaa ol isinitti ta'e sooshaal miidiyaatti gadi baasuun keessanillee rakkoon qabu. Garuu badadaa lafa jalatti osoo wal badadneeti bareeda. Inni afraffaa nama kaayoo akka waliigalaa ulamaa islaamaa hayyuu islaamaa beekaa kennaatitti waan murteeffanne nama diigu. Fakkeenyaaf nu amma hawaasa kana ijaarree haga humna kennaatiin bira kaa'arra. Nama karoora ajandaa qaaqa banuu barbaadu qaama akkanumaan deemee ammallee borullee diigu yoo argame cufti nama asirra jiru karabbitti amanee karoora nama saniisan yeroo takkattiin akka inni adaba godhatutti nama kaayoo hayyuu islaamaa beektota islaamaa tokkummaa ummata kennaa diigu. Fakkeenya waan murteetti kenname san masmaraan ala bahu
hundi namaa waan san irratti qabsaa'ee karoora san yeroo gabaabaa keessatti dhaabuu qaba. Waan kan akka gootan isiniin jechuu barbaada. Eegana ammoo gabaabinnaanii an dura dursoo diinii keessan nu galateeffatte ulfinna nu gootani cufa nama hawaasaas jala jirus ta'e Dr. Asli irraa gadee galee ulamaa'ii keenya kaas jala jiru dabalatee hayyoota keenya kan iddoo kanatti argamtan hunda maqaa diiniitiin nu kabajjan du'aa nu isinii goonu ulfinna bareeduma mul'ata dubbata hayyoomaaf namooma jiruu duniyaa tana keessatti rabbi isinii kennu zarii teessaniinillee rabbiin isinii haa kafalu. Tana ammallee nama murtee nu murteessine tana gara waa qabate abdiillee haa ta'u haydariinillee haa ta'u nama biroollee nama maqaa hin jirre irra kaa sanammoo du'aa itti kadhan dhiifama naa godha. Ani bootaa tokko tokkotti hawaasa kee abaaruullee hin barbaadu. Gaafa wayii yuunivarsiitii Maddawulaa Buutitti ijoollee walii araarsee jennaan hooggan ammaan achi keessa jiru adaayinni gubbaa foynallaa jedhaatumaan keessaan nu soo akkuma tasaa ta'ee waa yeroo san xiqqoo ifaajee diinii keessatti illee deddeemee anaa dadhabee dhufee walafoo nu buusi rabbi. Ani daawaa biyya hedduu deemee zooreessu galaa jiru. Jara naan diiniidhaaf manaa bahe guyyaa hedduullee ture. Garatti waan hambifatiin rabbii jedhaa walii dhiisaadhee. Hedduun namaa tole jedheetumaan akkasuma dhiise. Adaayinni kun ammoo shira gara qabateera. Maarree du'aa isinii godha amiin jedhaadhee. Nama hamtuu gara walii qabatee asii bahu osoon turin gara isaatiitti rabbi waa kaa'uu jedhe. Laafin numatii atana wajjin rabbi du'aa sana daanarraa qeebalee namni tokko achumatti garaa keessa waa qabatee achi yoo gabbahu tirfanjatiin qabamee hospitaala seene. Osoo hospitaala seene operaasyoona masjiidatti sheekni jedhe san rabbi natti sabachiise rabbumaa jedha. Eeganaa sheeka du'aayii dhiifama naa godha. Ani noormaalii ana osoo hin taane hawaasa sani. Ammallee nuti ulamaa hedduu tas keessara namni rabbiin biraa waaqa hayyootin guguddaa hedduu anaa kana laalina nama biroollee laalina. Hayyuun islaamaa ka isinit gammatu akkuma jiru nama waan badaa dalagu ammoo ulamaa fi hayyuun islaamaa ka isinit na'u jira. Namni hayyoota keenya kana abdiillee haa ta'u haydariinillee haa ta'u aboodarriinillee haa ta'u nama fedhe amma booda maqaa hin jirreen barreessitee xureessitu yoo jiraatte xurii ati yaaddee qubee tokkoon jalqabde odoo ati qubee hin fixin rabbiin mana keetitti haa galchu siin jenne. Anammoo tana jala haqiiqa jala sarree takana dabiteefii miti. Nuti fidhe jennee galla namtichatu maal jedhe jaartiin dur haawwanni kenna ni beeytanii harkaan daakanii daaktee marqa gootee nyaachifte. Abbaan warraa mataa xaxattee taa'ee nyaata. Nu daaknee bulleessine marqine gaarii goone itti kennine jenna inni matama xaxateetiin ammallee nyaataa jetteen. Nuti hawaasa kana ijaarree jenneetiin yaanna namni ammoo waan kana eegana ammallee dalagu jiraatu ni mala. Namni waan akkasii dalatu dura durso rabbiin si kadhanne amma booda maqaa ummata kana hattu maali akkasiyyoo kaaniyyoo ka jettu yoo ka rabbii kee sodaattu haasawa badaa kanarraa deebi. Nama waan kana didee summii garabbaadhatee nagaa hawaasa kiyyaa tokkummaa hawaasa kiyyaa ijaarama hawaasa kiyyaa jibbee summii darbuu barbaadu osoo inni balaa qalbii keessaa baasee barreeffamaan hin fixin achumatti waan isa shaagalu rabbi isatti haa godhuu jenna. Tana qalbiin naa qabadhu. Tana akka waliigalaatitti isinii dhaama. Sagantaan xumura irratti Dr. Aslii fi hayyoota kiyyaallee dhaamu. Gaafa rakkoon qabam argamte qofa waliin nun qabina. Anillee ama sagaleen xiqqoo si akka wayiin na jijjirti. Guyyaa takka sagantaa ji'a keessatti guyyaa takka nuu qaba. Ulamaa'ii gurguddaa hayyoota kennallee fidanne. Guyyaa takka takka chaarjii wal godhuunillee barbaachisa. Nama maraafuu tola waan taateefi guyyaa rakkoon galte qofa wal arguun kenna hin malu. Nama nagaa irratti illee walitti dhufu guyyaa tokko tokko sagantaa nuu gootanii dhaamsa waliigala risaalaa waliigala keessattuu ani komparatiivii irratti hojjedha. Dr. Asli asumaan qofa naa qabaadhu. Eeganaa waan akkasii tana nama hedduutu si gala jira. Guyyaa takka yoo balbalatan ta'e dhufneetiin daawaa goone warra foolarsii peejii qofa osoo hin taane foolarsii diin illee argatuun ni mala. Namni yoo waliin dhufume jara na fooloo na godhaa sheerii na godhaa laayikii na godhaa nan kadhachiifne illee rabbi nan kadhachiisini. Ka dhufuu barbaade akkasuma rabbi naa fitu anammoo ni ajabu. Nama daandii xurree bareedduu Nabi Muhammad irra deebisan nafaanaa deemu barbaada waan taateef foolarsiisanii barbaada. Gaafa wayii sagantaa qabii walitti nu waami
mee sheekni wayii du'aayii sinaa godhe jedhiini oma nama akkasitti nama mufachiisuullee miti du'aayii bareedduu godhee fi risaalaa bareedduutti gadhiisa namni tokko yoo islaamee jedhe anaafati sheerii waliin fudhannaa beeki bareedaagi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili jedha rasul alayhi salatu wasalam yoo nam tokko sababa haasawa kennaa kana islaamummaa qabate atillee sheerii ganda akira argatta ta duniyaa qaroominnaa fi haasawa fi waamara rabbi si barsiise ta akiraa tanallee pararaalii oofta inshallah akkas waan taateef khairii dalagaa jirtu tanallee rabbi sirraa haa jaalatu bareedumallee dabalee rabbi si haa kennu hamtu irraa rabbi si haa tissu du'aayii irra caala hangafatti namni hundinuu taasirraa taa namu wal biraan dabru tanaa miti yoo dogongorellee rabbi nu haa sirreessu dhugama akkuma jettan tana gabayaa namni waan gara garaatitti yeroo garii akkama asitti illee dalagu haasawallee waan barateef gama gee miillee dhaqee ka jedhamu san hireedha wanni inni barbaadumaa hiree rabbiin kiyyatti gadi kennee miilee naan itti kennee Itoophiyaa fi Afrikaa addunyaa tana keessa deemee amma beekomtiillee waan qabuufi oma biraa dalagaatumaan een doktor asilii tokko dhufe jedhaatumaan Arabaa fi Ajamaa fi Eurooppaa fi Ameerikaan illee doolaaraan itti nattee achiin duubanni biyya keessa deemee rakkata miskiina gargaaruu ni danda'a. Kanaafuu inshallah du'aayii haa goonuu fi waan ofii namni beekee itti fayyadamuun ga'ee waan inni bareeduma inni qabu maasha Allah jechuun hanqoo inni qabu ammoo tun sin fakkaattu bareedaa kiyya gandi duniyaa tun haguma fedhanillee bareedan ammaa irraa dhumani as deebi jedhanii wal sosobatuun homa jiraati. Kanaaf inshallah waan san keessatti wal jajjabeessuu qabna. Hedduu sinirraa gammadee jira. Ana caalaa rabbi sinirraa haa gammadu. Khairii adda sin daladdan tan obboleeyyan keenya walis uftan tana eegana ammallee waan rabbi biratti warra argatu haa taa'isu inni xumura irratti dubbadhu obboleessa keenya abdii yaalli isaallee eegana ammallee itti fufa kana yeroo jennu warri karan iyyattanii jettanillee waan isin irratti hafi namni normaalii waan lafa jirullee walitti sassaabutti deemaa jirra namni yoo olii gadi malu wantoota garagaraa nama barbaachisa nu amma akkana jenneeti mallaqa addaa haarawa guuraallee isin jechoo baannu koree goone waan haftellee ifatti isin himna ifatti biliseemsinee isinitti himna yaalli isaallee itti fufaa obboleeyyummaa keenya ofi qabatuunillee itti fufaa kawaayee kutee bira kutaa kawaayee obboleessa keenya kanu bira jiru qaama keenya kanuti jaalannu kanu jaalatu kanarratti khairii isaa dubbannee haga danda'ameen bira dhaabbannee waan dalaguu qabnu dalagnee seenaa bareedduu waan akiraa kennaaf tolu inshallah ol kaanna xumura irratti haati bareedduun takka waan jette dhageessanii sabaree lama ol bira keettee mucayyootiyaa yookaa aanantu hin jirre yookaa aanatu hin jirree jette yookaa aanantu dhabamaa yookaa aanatu dhabamaa osoo aanan illee hin banne osoo aniin kun illee hin banne itti fayyadame jette hawaasa kiyya hayyoomni illee namoomni illee sooshaal miidiyaan tun illee tiiktookiin illee hireen bareedduun tun illee yookaa isii tanatu boru hin jirre yookaa nutu hin jirre osoo isiin jirtu itti haa fayyadamnu biyya keenya haa ijaarru dachii keenya haa ijaarru hawaasa keenya haa ijaarru waan gaafa nu kufne dhalootatti lufu haa dalagnu isiniin jedha. Nashiidaa tullaayin arraayuun qabdanii maal isiniin jedhama. Doktor Asilik asii kenne dubbadhu. Abdii fi Haydar bor walit dhufanii viidiyoo gabaabduu isii nu hojjetanii. Galatooma ulfaadhaa wazirri dhiisaa. Galatooma ulfaadhaa. Rabbi sinaa kabajuu wayyamaa wallaahi ani jechi ittiin isin ibsuun qabuun hundumti keessanuu olumaa hundi keessa walli asirra dhuftanii obboloota walitti zannii badan. Warra kaleessa wajjin nyaate wajjin deeme wajjin beele shayxaana jidduu jaraa seene gorraatan ulfaadhaa galatooma rabbi sinaa kabajuu rabbi jazaa keessan haa deebi'u hunduma caalaa mootuu rabbi walirraa nu haa eegu abdii kennallee rabbi haa fayyisu obboleessa kenna garri keessanu bakkeen itti nama nu gargaaru qabnu tuhumaa wal gargaara oromoon akka sabaattillee akka dhuunfattillee wal malee homaan qabnu abbaa biraan qabnu haadha biraan qabnu ufumaa haga danda'u namni walii laafeetuma wal bira dhaabbata haqa obbolummaa haqa biyyooma haqa oromummaa nurraa qaba seetema wal jala goree ammallee mootuu hagumoo tokko warroon isatti dhiyaataniif innillee yeroo baay'ee daawwaratti arginaa Omasan santu birri mishaillee namni waan namaa kenne uummanni kummaa galata dhabe marman waan jedhutu dubbii kan hunda kaase dhumatte dhugaadha yaala isaa waliin jirra inshallah dhumarratti warri jala kanaa nashiidaa nu haa jedhanii osoo hin deemne isin jedhaa jiran jechumaafi. Alhamdulillah jedhanii yoo shakkaranii
شكرني رب الرحمن دبنه صبرني الحمد لله يشكرني رب الرحمن دبنه يصبرني سلام الله شنما ربي الله سنما ديني الله سنما رب منون اللبها رب منون اللبها كنغار تيجي كويسو دتبا سلام الله شنما ديني الله سنما ربي الله سنما رب منون اللبها كنغار تيجي كويسو دتبا نافغلتوما أواسكيا جالتما الفاتا الفني سنتافو دكتور أصلي دكتور مانتي والهادمتو سنيتي مرا والهاجيتو سيقفتن آباتين إزاريتي تتي ربي هذا برسو خير ديني دنيا اللي ربي سيحاكن وربي جالتو مالي ربي سندبسيني وربي بطل ربي جالتو مالي ربي سن آبيني همتو دنيا آخرة اللي ربي سيحاباسو نفقلتومي هيو تكية ورّي بيجي كان الرجرتان كاسرة ترغمتان كوان كان رغيتاني رفتان كوان كان غمتان غمچون علامانا كيسانيتي حاغلتو درادوبا كيس ربي هاتوچ غافا نمني ركاتي لي ربي سن ركسيني إجارة محواسا كياتي غمتاني علامانا كيس ربي هاجارو درادوبا كيس ربي هاجارو غلطوما الفاتا نافجراتا عمرنا ديراتا همتو نسن حالغتو خيرين غما كيسان حابقتو سننجرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. أصلي وبولما تنا أستاذ طالبون جاني في اللي أنا اللي وبولما كان متاقو فسنيجا. هاي دخدين إسلاما ويا وبولما سيخانا دقتي مسلم نجين كما دخدين إسلاما ويا وبولما سيخانا دقتي مسلم نجين كما تكا قدان جنة إرهدون نما عيبين وبراتو إساتي أرقما تإساتي ملتو سلاتو بكما وامي قبل ليس حرام لا قادما أكنما وجين يوركي همتونما اتسكي قرسي يوم نسيحة داما دوخ دين إسلاما ويا أقبلما سيخنا دقتي مسلم ركما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. دعائي عبدي كي أكرب نوفيس إدو جرتنت أسرى تنامتي إدو جرتنت هندنا ما دعائي نوغد آفي كقر الرافقات تنلي تركا نو زيارة أبلي سكر أبرا قبولي أفبرا كنو إبرا ديمي جرا نمني ديني بريدا ربي سيكني أبلي سكن كي كان جالت كرب بمبرا واكاتو بربادو كقرن زيار اللي زيار كقرن دبسن اللي دبسي هما عبدين تدرانيتي في يرون ركب ساتفا نمني تنني هنسا الفتا نمكاسي تيمتي برادكا أما إنو ما تدور چالا اتدياتون دبسون ججبيسون دعائي قرونيف نجالا كندغني أنا الراجل كبه وانتنا أمانا إن شاء الله سنين جدا غما كوتي تمرات إيرا والفنا في بركة ربي سندر حاجرات. جزاكم الله خيرا. وانا أحمد الله كابو علماء كينيا نود أمانيرو وانا مثلا نود أمان كانت تجراتشو أجير أولشو ربي نها غرغارو دغمتو أن دبچوف جنان دبتني دعاء ناقود أباك جرتنيتي أني فولا كو جيجيرا مالي نمومان كو قلبين كو معلومان كو جيجيرا مني إسلام ما نمو فقط تصبري دسمو ولتي كابتي نمني نما إن شاء الله أكما إتو يالا جرتن سببتا تني فولا كو كاليساتي ديبو يوم بعد ديوان تديهاتو إنتا جدي يادا نادو هاي مكيسن ناقودا sinan jaaladha sinan kabaja keessattuu hawaasa musliimaa dhugaa dubbachuudhaaf jecha ittiin ibsu tokkollee hin qabu natti qaata jechi galatooma ulfaadhaa jazaakumullahu khairan rabbi sin irraa haa jaallatu warri fagoo jirtan warri dhoo jirtan rabbi sin haa tiksu warri dhugaa dubbattan rabbi dhugaa sin haa dubbachiisu lamaawota keessan rabbi umrii keessan nuuf haa dheeressu
ulfaadhaa kabajamaa waan balleessinillee hundumaa nuuf kolchaa ifamanuu godhaa jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan araara obboleewwan keenyatii fi affeeran olomaa'ota keenya kana fakkaataa hundumti keessan warri asli balbala yaa'ii kana situ nutti bane akkuma baante nurra cufi jettan kunoo gargaarsa keessanii fi gargaarsa rabbiitiin sagantichi isinirraa cufateera. Waan kanaa sumatti dhaabaa waa'ee maatii obboleessa keenyatii fi abdiiti haadha ibraa isaa dubbiin manguddoo harka jirti, ustaazota harka jirti. Gaafa waan irra gahan anuu isin beekta rakkoon takka hin jiru yeroo nuu kennaa inillee dhukkubirra jira. Obboleessa kiyya abdilleen akka dhuunfatti waan isin dhaamadhu nuuyyuu ka warrumaan namni durri yeroo hin jedhuyyuu xiqqisho waan tokko tokko obbolummaa kanatti nama kabanya akka namni warri obboloonni kee biraallee sitti dhaarre ጊዜ ፖስት ጎተን የሮዳው አብደም ተነማ ወራካ ሱልጣን ከይሪ ፊ አባዛሪ ከና ወጂን ፌስቡክ አረት ጠቅጠቅ ወኖ ዳው ጠቅጠቅ ዲታይቹ ማለት የቹን ኑምባን ጋማስ ዋንስ ወለቲነ መሐመድ ሰለም አማኑዩ ፈከና ወጆለ ሰላም ክርስቲያናቱ ማና ከሩፋ ጠቂ ጎሩ ዱቢ ዱጋ ዳከረ ቢትነ ማዋሙን ዱጉማ garuu nama walii kakkaataa deema sunillee achi as kaa kunillee achi kaa waan akkasii san rabbi imaana oobsa si haa kennu tanuma akkuma obbolummaati malee sirra beekee miti jechumaa fi haala saniin bifuma tasgabbiitiin yoo mootummootu olumaa onnillee yoo sitti dhiyaate karuma sanii nama rakkoon hin jiru yaadachiisuun hin jira nama waamuun hin jira bifa xaqxaqii sanii waa gidee tanarra ture. waan san akkuma yaadatti yani yaadatti malee zero dhaabbachuu himiti himullee beekuti yaafuu jaahilaan qaraane gaboor kenna qarinaan jedhu ani karaa baaratiin badee karuma saniin sisirreeffadha warri daawwaa himsanillee warri achi karaa dhugaatti nu waamuuf jettanillee suutuma achi abbaa rabbi laafise waamadha kennallee abbaa rabbi laafise karuma qajeelatiin nu waamaa. Doktor Abdiin Beenatti fakkaataa dhiifama wajjin dhaamsa xumuraan qaba ture silaa yoo si mijeef ammoo yoo si mijete ammoo obsa abdiisaa tokko innillee baay'ee cinqamaa ture araara kanaaf yoo si mijete galchii abaaboo ergu jira suni amantaa waaqeffataa irraa waan ta'eef sun achitti dhaamsi kiyya ka xumuraa maalidha? Beete hawsa obsa abdiisaa kabajamoo kota abaaboo ammaa sana hin gadhisa yoo jiraateef ishi maa achirra warra ilaaluu didire muka jalatti obsaan dhiyoo kana xiqqoosi dhiisi isalleen dubbadhu waan ta'e amma yoo obboleessi Abdii Raggaasadhaa dhagahaa jiraata ta'e ani hawaasa kiyyaanis isinis wantan jiru sa'a ammaa sekendii ammaarraa kaasee waa'ee Abdii Raggaasadhaa guutumaan guututti dhiisee keessaa bahee keessaa galee dhiifamas wal gaafannee dhiifamas walii goonee hayyoota keenya irratti addaan deemne jirra. Waan kana booda maqaa isaatti wal qabatu isa fakkaatu addatti illee biratti illee miidiyaa irratti illee waan kaasuu fi waan hojjetu tokkollee hin jiru. Waa'ee bakka qeeqa jalqabaa inni poostii hawaasa musliimaa qeeqee amantaa islaamaa qulqulleesse san irraa jalqabee waan maqaa kiyyaa wal qabatu waan risiitii kanneen akkuma inni poostii san kaaseen viidiyoolee kiyyaafis poostii gammaa poostii godhe hunda inshallah nan kaasa dhaqee nan balleessaa. Kana irratti garaan keessan haa gammadu warri gammachuun namaa araarri namaa isin gammachiisu hundi keessan baga gammaddan warri kun illee rabbiin isin eelchuu ulfaadhaa horaa bulaa deebana dagaaga daraaraa waan obsan abdiisaa jiru dhagee ammoo mee dhufuu danda'a Allahu a'lam. Ay galatoomaa ulfaadha. Ooltaa walgaa akkam jirtu fayyaadhaa nagaa? Nagaa alhamdulillah. Gaarii galata waaqaa dadhabdanii sa'aatii sadii gara shaniitti deemaa jirtu natti fakkaate gastii seentanii. Akkasii? Shan daqiiqaa shanan qabu. Akkasii nagaa jirtu? Nagaa. Gaarii darba gara gaabustanii karaarra waan jedhu hin qabu. Eeggata yeroo natti dubbattus kana booddee eeggannoodhaan dubbadhu. Yeroo waliin miseenjerii maal dubbannu eeggannoodhaan akka dubbattuu fi waliin dubbannu abdiin qabaa. Osumaafan jedhee inni guddaan
dhugaan bahuudhaas akkasumas immoo hubannoo jiruu fi itti deemuudha. Nama maqaan qulqullaa'uun illee waa magaariidha jedhee tanan yaada. Doktor beellama qabna turre ajandaa kanatu karaa irraa sin maksimu akkam? Arraasila uhudi. Ndagadhe dhugaa rabbi. Inni dhufaa amma goolamne yoo fedhe. Ni galgala guuti boruu walitti deebina jettuun akka irraanfatte hubadhe Haydarfaadhaan galgala walitti deebinattanii cuftan kaleessa dadhabdee turte waan ta'eef kan darbatanii akkama goonu yoomna kallattii nu ka'a. Amma manni barame jiru maa eessatti ture jira? Suma biratta wayyaadhaan warri biyya keessa jiran. Nama sa'aa shan ta'ee sa'aa shan bira irraan ta'uu lakki amma ta'a jechaan jiru. Kan darbatan kanan jedhee filleen sanumaafi jedhe. Beellama nu kenniiti namni irratti argame kan dargaggoota goona ammallee ustaazonni yeroo deemanitti atumamti tuma kaanneen beellama nu qabiiti anaaf. Sagantaa sheekota asirraa kan dargaggoota nu qabii. Hundumti keessanuu warri waa'ee obboloota keenyatti dhuftan baga nagayaan dhuftanii ulfaadha galatooma uummanni keenya araarame nagaatti kaa nagaatti Haydar nagaatti Abaazar Abasultaan. Dr. Asli dhiifama sekendi soddom dhiifama namichi kun haasaa baay'isa illee hin jirini waan naa gootu
dubbicha keessaa harka fudhanna. Amma immoo bakki barbaadamte isin nu himtanii jirtu. Madaraa dubbii kana nurraa goolabaa. Akkamitti goolabaa masa jedhuuni nurraa goolabaadha. Namoota jedhaa dubbicha goolabaa akkama ta'u. Waliin dubbadhaa. Eshi mubee kiyya na dhageeffadha isinifitee isinirraa goolabuu jedhanama. Ila haqiiqaa jiran akka nama tokkootitti wanni isinillee beekuu qabdan ammallee manni kunillee beekuu qabu. Ilmi namaa ni dogongoraa. Haqiiqaa jiru mallaqootiin wanni ila ammoo jala sararee isiniimu jira. Mallaqni yaalaaf amma ta'u lafa jira gahaan lafan jiru. Mallaqni garuu dura guuramee jira dura guurameera. Wanni amma miliyoona 15 kun keessa yoo miliyoona 2 akkana keessaa baafne naannoo miliyoona 13 11 akkana jala ta'u guuramee jira. Miliyoonotiin 12 yookaan 11 haa taatu 12 guurame kun ammoo ammatti yaalaaf wanni lafa jiru jira ka jedhamu sanidha. Amma waan guyyaa kaleessaatiif deeggaddaa isiniifitu jedha. Amma sanillee qoranne maraayyuu isiniifitu jedha. Ya gaafiin bareeda. Konkolaataan miliyoona 3 wadhakkaa irraa bahee takka achitti naa qabadha. Manni yaalaa amma nama guddaa maa fidan isaan tokkoffaa neetworkiin qabe lammaffaa birrii yaalaaf guurame makiinaa bituu maaltu barbaachise hoo yaalaaf guurame neetworkii sirreeffadhaa usaala dhiifama neetworkii sirreeffadhaa amma sirroomne amma sirraa'ee dubbadhaa miliyoonni 3 wadhakkaa konkolaataa irra bitamee konkolaataan akka amma jennu kana gatii isaa kanaan haa ta'u malee konkolaataa irra miliyoonni 3 wadhakkaan jira. Miliyoona 1 jala kan ta'u mana yaalaatitti kan bahe jira 2. Miliyoona 1 jala kan ta'u porososii yeroolee sagantaaleen akkana sagantaan fandraizingiidhaaf hojjetamu Porososiilee warrootii wantoota gara waan isin normaali akkanumatti jeneraali understand gootan baasileen bahee jira gara miliyoona jalatti ka dhiyaatu jechuudha. Gamasiin ka bahee jira. Ammallee wanni haqiiqaa takka ta'e isin irraa beeytan amma qalbii keessanillee isin fayyisu kan isinitti ani dubbii masmara guutuu isaa qoradhee haqiiqaa jiru lafa kaa'e. Nuti diiniif si jaalanna. Ummata kanallee sirraa qabuu dandeenya. Dhaabbadhu jennee dhaabna. Mallaqni yoo akka kaashii lafa jiraate lafa jirti himi jennee kunoo ka akkaawuntii irra jirtu tana qara miliyoona 4 wayi ture kaleessaa fi dheengaddaaf kaleessa itti gale amma jaagalee jira. Miliyoonni 6 peejii irratti maxxanse suni galee jira. Hayye tuun ammoo konkolaataadha yoo ka gurguramtullee taate gabbayaati laalaa kunoo jedhee jira. Inni biroo yaala kanaaf gaafa deemu anini nama haala kana keessa jiru sanyi ilmi kiyya kanarraa bahe kuni boru adda namni gaafa fayyaa kana dhukkubsate kanallee yoo mana yaalaa deebi'e yookaan riifarii marsaa lammataa deebi'ee jedhee kadhatuu hin danda'u. Kaayoo ilma kiyyaatii fi jiruu ilma kiyyaan balleessu jedhee akka daa'ima kiyyaatitti namni sirris ta'uu danda'a sirris dhabuu mala. Miliyoona 2 maqaa daa'imaatiin akkaawuntii irra kaa'eefii jira. Yoo jiraadhellee ilma kiyyaan tajaajila jedhee yoo du'ellee isaan haftu jedhee karoora kana yaade. Wanni sun sirris ta'uu danda'a sirris ta'uu dhabuu danda'a. In generaali wanni lafa kaa'e maali? Ani adeemsa jiru kana haqiiqama jiru konkolaataa matanaayyuu miliyoona takkaa haa baaftu ummatatti himuu dhabuun. Ilma kiyyaaf jedhee tartiiba kana godhe jedhee namatti himuu dhabuun. Sababa kanaan hawaasni kaleessa naa ifaa jedhee deebi'ee wal dhabuun ani dogongora. Danda'ame yaalameellee dhiifama gaafatutu anaa fayyaa bakka ana biratti hafte 15 miti yoo achi jalaa geetteetiin jette achi olu yoo naan jedhani ana biratti jirti hanqooni. Ummata kana dhiifama gaafadha malee an ummata afoo dhaabadhee rakkoo qabdan jedhee isaanitti badiin deebisuu dhiifama gaafatu dhufee dhiifama narraa haa ta'anii waan namni arsii qabuun fi namni namoomaa qabuunillee isaanii fixadhaa waan Oromoo walii qabuun. Si qofaa miti waan Oromoo walii qabuunillee fixadhaa fi kanaafuu dhiifama naa godhanii du'aa naa godhanii mallaqni naa gahee yaalamullee tole yaalamuu baadhullee ani eegana qalbiin tiya na toltee rabbii kiyyaa wal gahuutu naa fayyaadha jedhanii isin dhufan. Kana
جالان ديفما قريب شيطان اصلي ديفما استاذ طاهر اندي بس بالله ديفما وجين استاذ طاهر بريثا استاذ طاهر لكو زوكو بريثا ورمديتر لكو زوكو بربادا استاذ طاهر توان كان كوميتي غافي نير غاجتور اللي جل كبر حاجه الى بامرتون تكتيني غافي نير غاشيكت لا ديثا الالي اصلي Doktarli. اما اني ماني كايون كي يكو Doktor di fama ujini ati dubbadhu kana bodde walina asai. Ala kalanjara kana koti. Male di fama lu kana. اصلي انه ابا مرتي تكن برباشي اني كايو كوا كايو ديمو كوا وان ديمو صار ارغت اما دوكوفا اني استاذ طالبو يوم بلال بلال نانجر الرفد انا ما وثما والله يجو أنا لما كذاني كان يروح أبغى بربر إذا كيف ربنا عم بسوا يوزن لنا تبدل أبونا إلا أبشر بريداك أنا والله ربي ننافع وانا كوانيو جيبا ربي نتنوم لك البيتي كذا حال ما سوتشي غور أماجرو ناتو دينان أكنما ميديا كنا يروت تجلا ديمه سينما حديثا كنا كيسان كراشاني كي يكراجها رجلا ولتنو في رومسا كتابة كيسا قرآن كيسا نو بربادا إثنين للي مجرى صنما برات هاتي في توبات سراين جرى إسنو متاوتي أنفول مكيسا أرغوت قوفيا وصنما برات هاتي والله قد انديسو حلالتك كأنجرو كان يوم تاني انديسو ندو جسرا because يولت تقولن إديت قوچو جرى مانو إسنو مت قوفيا قوفيا أفو كيسا نتو قوفيا صواتك كان أنجر باتاني إنو من بقاني أمتك يا نبي رجرتي إن بلسه إفهم إيجا جرى إفهم لو نجيب شيطان أقف وري كوري كذا ترى طاهر غلط وان جريو جراته هادو بتو سامبول نمون سر يادا كمان غافي سينغافة شو سونتانه يادا كمان اصلي هادو بتاني سامبولا أول في مان ومن اللي إفهم غوري من اللي إفهم غوري في پورا رتي على ميك أنور رايسا دو بتاني غولامنا إسرائيل تسيبنو غافي مالا جيبا كثي كواني طاهر دوبارو جراتي كنا وي استاذ اصلي لا استاذ طاهر دبن غافي كي يا طاهرين غافه دي عبد دوان تيفي ون ولي غلو قمنو استاذ طالبون في ديدو في اتسون دبل الراهد اكنا فرني ام مسرا دي من كينيا تو كجرا نما كباجنو نما جالن وان تيفي يو اسا اسدا باي اسم دمن والله لازم ورقه تيمتي فول إذا فرنا هندي كيسا نمو فولو أما نوتي أستاذ برنو فولا كيسا فرنا مانه ورقة إذا في الدنيا أيوة أما مو نوتي كوري كبايا كيسا نمو فرنا فينا ديني دنيا رب سيها كن فينا ديني نوتي كوري أستاذ إبسا حسن دبلته أستاذ طاهر سيا دبلته كوري أما في نيجي في وامك أمي هاجر رات أما أجرو مالي فكا بفكاني إغنورت أن لي أن هم بيكو كان أستاذ طاهر كيسا هابه سنلي أستاذ طالب مالك أنهم بيكو مي أستاذ طاهر وان كنرت خوري كنرت كهوجنا وهم ده ممكن ديسا وهم ده سرسات أستاذ طاهر وان تبين مي أستاذ طاهر جراح إن شاء الله أستاذ طاهر جراح كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسابا اللي ناسفو وما تكون رادو بدا. بتا يابتة مرغان يابتة ورغيتين كورا دا جداني ويتمام ماكاني. غمان اللي غمان انستو غمسي انستو وانتنو بربانو